Magaalaa Finfinnee miidhagduu hawwattuu fi jireenya fi mijooftuu taasisuuf hojiiwwan gurguddoon hojjetamaa jiru. Hojiiwwan kanneen keessaa qulqullinni magaalaa hojii xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jirudha. Ejensiin bulchiinsa qulqullina magaalaa Finfinnee jiraattota magaalaa hirmaachisuun waldaaleen kun beessuun dhaabbilee barnootaa keessatti hubannoo uumuun qulqullina magaalaa Finfinnee eegsisuu irratti hojii bal'aan hojjetamaa jira jedhan Daayirektarri olaanaan ejensichaa Dr. Isheetuu Lammaa. Jiraattonni magaalaa keenya hundi isaanii irratti hirmaatanii naannoo isaanii qulqulleessuu qofa osoo hin godhin iddoo baay'ee immoo moodelii akka godhan gochuu keessatti hojii bal'aatu hojjetamee iddoo baay'eenis kan hojii wal qabatee moodelii ta'anii jiru jechuudha. Hubannoo kennuu hojiinis wal qabatee egaa hojiin hojjennu hojii baay'eedha. Keessatti immoo hubannoo mana barumsaa irratti guddinaan hojjechaa jirra. Ejensichi magaalaa Finfinnee qulqulluuf miidhagduu taasisuun balfaa gogaa walitti qabuun gara qabeenyatti jijjiiruun sharafa biyya alaa argamsiisuun bu'aawwan gurguddoon argamaa jira. Baatiiwwan ja'an darbanitti yuuniyeenonni 301 ijaaraman balfaa gogaa toonii 400 fi 60 ol walitti qabuun balfaa toonii 46 gara qabeenyatti jijjiiruun galiin birriin miliyoona 700 fi miliyoona 46 ol argameera jedhan. Balfi gogaa kun qabeenya jenneetii irratti hojjechaa jirra. Isa kanaanis tokkoffaa isa kana gaafa gara qabeenyatti jijjiirre ijoolleen asirratti hirmaatan qabeenya akka horatan akkasuma immoo balfi gogaa kun yeroo ammaa kana keessatti wantoonni akka pilaastikii biyya alaas deemanii galii biyya alaatiif fidaa jiru jechuudha. Ekspoortii ta'aa jiru jechuudha. Ijoolleen asirratti hirmaatan ijoollee yuuniyeenii 301 isaan kun akkuma walii galatti ji'a keessatti balfa gogaa kana qabeenyatti jijjiiranii naannoo qarshii miliyoona 746 argatanii jiru jechuudha. Jiraattonni magaalaa Finfinnee EMN fi yaada kennanis magaalaa isaanii miidhagduu taasisuuf dhuunfaaf gareen gurmaa'anii kan hojjechaa jiran ta'uu dubbatu. እንደ ቆሻሻነት የሚታይ የነበረው ዛሬ bakka kanaan dura akka balfaatti ilaalamu har'a qulqullaa'ee dhangaan itti nyaatamaa jira. Kun agarsiistuu guddaadha. Carraa hojii guddaas ni uuma. Magaalaan keenya kana caalaa qulqullooftee akka biyyoota biroo miidhagduu akka taatuuf hawaasni abbummaan itti dhaga'amee hirmaannaa taasisuu qaba. በጣም ለውጥ አለው ከድሮ የትና የት kanaan dura turerraa jijjiirama guddaa qaba. Hawaasni nu waliin ta'ee yoo naannoo isaa qulqulleessee balfa haalaan yoo kaa'e nuti deemnee kaasna. Gama kanaan garuu ammayyuu rakkinni jira. Kanaaf hawaasni gama kanaan osoo nu deeggariin jedha. Qulqullina kana immoo yoo nuti fudhannee qulqullina kana kunuunsuu nurra qaba, gargaaruu nurra qaba. Eenyumtuu nuti hundumtuu wal tokko taane waan kana amma dhumaatti itti fufsiisuun nurra jiran jedha. Magaalaan Finfinnee magaalaa guddoo biyyattii teessoo gamtaa Afrikaa fi dippiloomaatota idil-addunyaa waan taateef qulqullinni magaalattis sadarkaa irra jirtuun akka walgituuf teekinooloojii fi mala ammayyaatiin fayyadamnee hojjechaa jirra jedhan Dr. Isheetuu Lammaa. Akka East Afrikaatti biyyi West Energy qaban hin jiranii kana hojii wal qabatee egaa naannoo parsantii 30 haga 40 isa kanaan West Manage kun jechuudha. Teekinooloojii baay'ee fayyadamaa jirra. Akkuma walii galatti egaa magaalaan keenya magaalaa smartiitti deemaa jirti. Smartii gochuu keessatti immoo akka West Managementittis teekinooloojii garaagaraa fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kana itti deemaa jirra jechuudha bal'inaan.